Talaalli qufaa yookaan utaalloo talaalamuun maaf barbaachisa laata? Talaalliin qufaa yookaan utaalloo dhukkuba utaalloo ofirraa ittisuuf waan gargaaruuf. Talaalli utaalloo daa'imman umriin isaanii ji'a 6 ol ta'anii fi namoonni sadarkaa umrii garaagaraa keessa jiran akka talaalaman dhaabbanni eegumsa fayyaa Kaanaadaa gorsa. Talaalliin qufaa vaayirasoota qufaa namatti fiduun beekaman gosoota influenza A fi B jedhamuun beekaman ittisuu danda'a. Kanaafuu namuu talaallii utaalloo waggaatti al tokko fudhachuun barbaachisaadha. Mallattooleen dhibee qufaa yookiin utaalloo maal faadha laata? Gubaa qaamaa, qufaa, qorrisiisuu, nyaanni nama diduu, bowwoo mataa fi qaama nama caccabsuu faadha. Talaallii qufaa talaalamuun faayidaan isaa maali laata? Talaallii qufaa yookaan utaalloo talaalamuun dhukkuba qufaan wal qabatanii dhufan namarraa ittisa. Kana malees yoo talaallii utaalloo talaalamtan nama isinii waliin jiraatutti vaayirasiin utaalloo akka hin dabarre godha. Talaalliin kun dhibee hamaa qaamolee hargansuu waliin wal qabatanii dhufanis hambisuu danda'a. Talaallii qufaa fi talaallii COVID-19 tartiibaan talaalamuun maaf barbaachisa? Mallattooleen dhibee qufaa fi COVID-19 baay'inaan wal fakkaatu. Haa ta'u malee dhukkubni utaalloo fi dhukkubni COVID-19 vaayirasii garaagaraa irraa akka dhufu hubachuun barbaachisaadha. Kanaafuu talaallii qufaa qofa yoo talaalamtan dhukkuba COVID-19 ofirraa ittisuu hin dandeettan jechuudha. Daa'imman umriin isaanii ji'a 6 ol ta'an irraa kaasee namoonni umrii kamuu keessatti argamtan talaallii utaalloo fi talaallii COVID-19 wal duukaa fudhachuu ni danda'u. Fedhii isaanii irratti hundaa'uun duraa boodaan fudhachuunis ni taati jechuudha. Namoonni dhibee fayyaa hamaa qaban namoota fayyaa guutuu qaban dura talaalamuu akka qaban hubannoo qabduu laata? Eeyyee, keessattuu namoonni dhibee hamaa qabaatanii yoo vaayirasiin utaalloo isaan qabe dhukkubni isaanii daran itti hammaachuu malu. Hatattamaan talaalliiwwan kanneen talaalamuu qaban. Namoonni nama dhibee fayyaa hamaa qabu waliin jiraatan vaayirasii kana namoota qaamni isaanii dhukkuba garaagaraatiin humna dhabetti dabarsuu danda'an. Kanaafuu talaallii qufaa yookaan utaalloo talaalamuun hedduu barbaachisaa akka ta'e dhaabbanni eegumsa fayyaa Kaanaadaa akeeka. Namoota yoo vaayirasiin utaalloo isaan qabe dhukkubni qufaa daran itti cimuu malan jechuun dhaabbanni eegumsa fayyaa Kaanaadaa addaan baasee beektu laata? Namoonni kunniin namoota abbaa biyyaa Kaanaadaa yookiin Aboriginal Peoples, haawwan ulfaa, namoota umriin isaanii waggaa 65 olii, daa'imman ji'a 6 hanga waggaa 5 gidduu jiran, akkasumas namoota dhukkuba hamaa addawaa hin qabne waliin jiraatan fa'aadha. Ergaan kun kan isiniif dhiyaate dhaabbata fayyaa Kaanaadaatii fi Action for Humanity wajjin qindaa'uudhaan. Action for Humanity Development Foundation.